Holqa Soof Umar. Holqi Soof Umar kan argamu godina Baalee aanaa Daawwee Qacan ganda Soof Umar fageenya magaalaa guddoo naannichaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 540 yoo ta'u godina Baalee irraa kiiloomeetira 110 fagaatee argama. Holqi Soof Umaris moggaasa maqaa kanaa kan argate nama kabajamaa amantaa Islaamaa hordofanii fi amanticha barsiisaa turan Sheek Soofiyaa Ulaa Umar irraa akka ta'e seenaan ni hima. Haaluma kanaan iddoo kanatti waggaatti yeroo lama sirni kabaja ayyaanaa sirna muudaa gaggeeffama. Sirni kunis guddina aadaa fi seenaa Oromoo keessatti carraa olaanaa akka qabu ni beekama. Holqichis haalli uumamaa isaa baay'ee dinqisiisaa isa taasisa. Holqi kun balbala 42 ol kan qabuu fi fageenya balbala seensa Ayyoo Makkoo eegalee hanga balbala Hulluuqaatti jiru kiiloomeetira 15 olii fi lagni Weeb holqicha yeroo 7 kan qaxxaamuru ta'uun isaa holqichaaf ulfaatina kan dabaludha. Keessa holqa kanaa yoo ilaalle seensa karaa Ayyoo Makkoo irraa eegalee uumama dinqisiisaa fi kutaalee tajaajila garagaraatiif oolan hedduu kan of keessaa qabudha. Fakkeenyaaf gaadii yookaan teepha gogaa loonii irraa tolfame galma Soof Umar, siidaa Soof Umar rabbi itti kadhatanii fi sidaajjaa dhagaa irraa tolfame ni argama. Maqaan kiyya Abdul Sheekh Mammaamee jedhama. Abbaa karra Soof Umarii. Hojiin kiyyas abbaa karra Soof Umarii jechuudha. Asis daawwachiisaa Soof Umarii jechuudha. Asitti nama daawwachiisuu nama agarsiisu jechuudha. Dhaloota irraa abboota irraan kan ga'e jechuudha. Waa'een Soof Umar waa lama qaba jechuudha. Tokko uumama rabbiiti. Uumama rabbiin midhaaksee gaara kana dachii keessa diinshoo irraa ka'ee qabee asiin gaara kana keessa kiiloomeetirii 15 balbala 200 ol kan ta'u kutaa adda addaa asirraan baasee bishaan torba ceesee daka kanaan baasee iddoo itti du'aa itti godhatan iddoo isaan kawulaatti ta'an iddoo kornisaa akka masgiidaatti tolfame uumama adda addaa kan rabbiin tolchee midhaaksee qabaachuudha. Lammata aadaa uummanni Oromoo asittiin waggaa kumaan duraatti dhaloota kan ta'anii aadaa isaan itti gaggeeffatan itti bakka kanatti du'aa itti godhatanii rabbiin itti kadhatanii ka ilma dhabe ka duniyaa dhabe bakka kanatti biyyi ka'ee yoo rooba dhaban dhufanii itti kadhatan jechuudha. Bootaan kun bootaa aadaallee bootaa amantallee bootaa uumamallee jechuudha. Kanaaf Soof Umar waan bal'aaf keessaa qaba jechuudha. Kanaaf uummanni bootaa kanatti dhufee aadaa fi aadeffata yoo rooba dhabanii yoo biyyi nagaa dhabdu bootaa kanatti dhufanii taa'anii rabbiin kadhataniit waggaa sanitti korma fidanii asitti gurra'aniit waan kadhatan rabbi irraa asitti argatan jechuudha. Bootaa kanatti gaarii asitti hidhataniit mijuu fidanii xiliitee fidanii asii qalanii taa'anii rabbiin kadhatan jechuudha. Bootaa kanatti kun kana fakkaata. Kun ammoo uumama rabbiiti rabbii midhaaksee ilaala. Gaara kana darajaa adda addaatti godhee fooqee adda addaa tolchee fooddaa adda addaatti godhee bishaan Weeb keessa yaasee ammoo bishaan kun ammoo yeroo 7-8 faranjoonni asiin deemanii dakaan bahanii haga dhumatti ilaaluun biyyeen adda addaa dhakaan adda addaa uumamni adda addaa ammoo kaammoo wanni takkallee tun karaa makiinaa gubbarra deemuun gandii katamaan Soof Umar sun asirra jiraachuun wanni tokkollee odoo uumamaan tuqamin akkanatti uumaa kana rabbiin midhaaksee tolchee biyya keenyaaf rabbii kenna jechuudha. Waggaa 1000 duratti ta'anii Soof Umar keessatti kawlaatanii ibaadaa asitti rabbiin kadhataa turan jechuudha. Eegasii uummata barsiisanii uummata beeksisanii bakka uumaa rabbii kan ta'anii rabbiin kadhatan jechuudha. Kanaaf addunyaan beekee faranjoonni dhufanii daawwatan warra barattoonni adda addaa dhufanii daawwatan iddoo bashannanallee iddoo uumamallee iddoo ammoo qo'annaa adda addaatiif biyyee qo'achuu dhakaa qo'achuu muka adda addaa bineensota adda addaa qo'achuu wantoota adda addaa gaara kana keessa jiru bineensota adda addaa shimbirree adda addaa diqqiyyi adda addaa jira as keessa kanneen wanti as keessa jiru waa baay'eedha. Kana dhufanii daawwachuudhaaf rabbiin uumamaan midhaaksee kennee jechuudha. Oromiyaatiif qabeenya kana jechuudha. Soof Umar kana fakkaata. Kun gara mootummaatiin waa baay'ee silaa godhamuu qaba. Nus gaafataa turre yeroo dheeraa jechuudha. Waggaa gara 28 olitti qaamni adda addaa mootummaarraa dhufanii ilaalanii jiranii dhufanii qo'atanii jiranii tsinaatii adda addaa haga muraasa tokko godhanii jiranii waa godhuu dhiistii baawuza fi ifaan as keessatti galee immoo balleeffamee uumama kana jijjiiree badee jira jechuudha. Caccabsanii badee aadaa seenaa kanaan alatti ammallee caasaaf dambii wantoota adda addaa asirratti baasuun odoo uummata kanaan marachiisin odoo hawaasa kun ittiin amaniin kun gama kanaan uumama kanarraan aadaa kanarraan duqa kafaallaa ta'ee nuus walitti komachiisaa akka deemaa jiru jechuudha. Karaa hawaasatiin ammoo uummanni naannoo kana waggaa 1000 duratti dhalootarraa abbootarraan shananoo jedhan maanguddoo jira hayyoota jira imaamota jira warra aadaa kana geggeessu jira sirna mataa fi qabatee aadaa kana sitti Oromoon bootaa kanatti tartiiban dhalootaan gosti naannoo kana jirtu marru shananoo waan baroota jira warri waayuu soole warri sidaajalii walee kun tartiiba fiitiin akkasitti aadaa waggaa waggaadhaan keessummaas dhufe simachuu ummati si mana asitti ijaaranii bakka keessummaan tun bultu godhu
naannoo kanatti bootaa kana qulqulleessu warra dargaa jedhanii as ta'an warra waggaa dheeraa abba 20 abba 30 as ta'a jechuudha. Aadaa sana odoo gadi dhiisin odoo deemee nagadatiin odoo deemee qotatiin bootaa kana booyi bishaan irraa qabuudhaan karaa kana eeguudhaan bakka kana qulqulleessee eeguun aadaa kana kaleessa bootaa kana ta'anii ixaana aarsanii du'aa eeguudhaanii aadaa isaanii kaleessaa san korma gorra'anii hoolaa gorra'anii xiliitee qalanii buna dhadhaaf tolchanii ta'anii akkuma duri isinitti sirna sana odoo gadi dhiisin waggaa dheeraa abba 20 abba 30 irraas tartiiba san dhalootarraan arras nu ga'ee Soof Umar irraa qabnee dhaloota keenya irraa qabnee abba 21ffaa jira jechuudha anarraa jechuudha. Uummanni kun akkasitti aadaa fi sana odoo gadi dhiisin haga irratti akkasi jira jechuudha. Uummanni haga hundatti waan sirna silaa fi barbaachisu godhaa jira jechuudha. Karaa kaanitiin kana gaa fuulduras ganaa agarra jechuudha. Ganaa itti deemnee agarra. Karaa mootummaatiin maal godhamuu qaba yoo barbaachisaa ta'e silaa daandiin akka turistoonni dhufuu danda'an karaan mijaa'ee rooba irraa qabee hagasitti karaa makiinaan konkolaataan tolfamee silaa dhufuu qaba. Akkasuma mallee yoo dhufe ammoo bakka keessummaan bultu. Bakka keessummaan jedhanii boqochuu danda'an mazinaanya adda addaa godhamuu qaba. Kanarraan ka'e bishaan qulqulluu bishaan agartan booruu kana dhugaa jira jechuudha. Turistoonni alarraa dhuftan immoo booruu kana dhuguu hin danda'an namni biiraa dhuguu hin danda'u kenna immoo kanuma rabbii gaa walitti uume rabbummaa fayyaa godhee fi kanuma rabbii dawaa godhee fi asiin gayan malee namni silaa ilmi namaa kana dhuguu hin danda'u jechuudha. Kana bishaan qulqulluu adda addaa bakka kanatti baasanii daangaan isaa eegamee immoo uumamni isaa kun odoon tuqamnetti daangaan isaa kun eegamee mukni iddoo irra murame biyyeen iddoo irraan qotame amma lolaan adda addaa seenaa jira badaa jira. Kana silaa mootummaan daangaa kana sirreessee wantoota akka karaa wanta ulfaataa waan humna kenna ol ta'e kana silaatti hojjetuu qaba. Kun qabeenya biyyattiiti qabeenya addunyaati. Kanaaf uumama akkanaa kana silaa milaasa jira. Kun immoo uumama rabbiitiin as eegee jedhee karaa namaatiin immoo ammaaf badee jira balleessanii jiran jechuudha. Kanaaf fuulduratti rabbii yoo caarraa godheef yaadatamee wahirran oola jennee yaadna jechuudha. Abboota keenyarraa akaayoota keenyarraa qabnee ima himna seenaa kan ima himna asiin ga'aa jirra. Nu ammoo beelaan dheebuun asumatti miidhamaa jirra gammatti. Kana fakkaata. Mukni kuni baayisaa hilloo jedhama. Uumaa waaqatii lafa qabeenya Oromoo keessatti rabbiin kenneefi uummanni keenya duri waggaa beekumsa teekinooloojii ammayyaa hin qabne akkasitti bishaan dhiqatee waggaa irraa bahe harka isaa dibata fuula isaa dibata huma dawaadha. In bareeda in urgaawa. Akka qibaatee irraa jechuudha. Qibaatee irraa jechuudha. Dibadhee kun fuula koo dillee dibadheen jira. Kun fuula koo bareedaadha. Kun harki isaati baay'ee miidhagaa fuula isaa hoo adda mula. Muka maalii jette? Baayisaa hilloo jedhaniini. Afaan Oromoffaan. Baayisaa hilloo. Oromoffaan. Oromoffaadha baayisaa hilloo. Baayisaa hilloo kan musugoo jedhaniini. Baayisaa jechuun dhadhaadha. Dhadhaa baayisaa miin kun. Baayisaa hilloo ittiin yookaan ammoo musugoo jedhaniini. Fooleen isaa urgaawaadha kun agartanii jirtanii. Kunoo akkana bareedaa jechuudha qabeenya Oromooti. Namatti tola baay'ee. Dawaadha ammoo.